yawa siole gala ji kubara bikaya masuba wa gole gala wasigale shiramara ramane wa gole gala wagan torbadura esa ka jirume itanidi gara genye baga galana tane ummanni oromo garani sa galana amenya kabu amenya alagatin wari akanwi bila nama terkafate de mutu bolati ganwa wale baga balane ragenye di sini ya wa ina naganu awol ama gara no awol biya gara no awol naga biya nagaw roma la ban no agaw biya kenya rati ma tich itu ruwa obas boba rati no agaw gara rati no agaw am turu agaw oromo gaje tokol wa atasis ayan tuma wara kanisa dufana atat gada turu awol gada do alam gadamu ega kun ayana gadanu warba oromo kunya mantua kefanna bugdat mata turba fadaf khabajamu badage sani badage yisni jenechu ka galmi malka kofe lukan kunyan bugda kunyale mantua kefanna kesa ballinan sagantan ufto kesati ke fama jurtu kesa tokko galma ayana gadanu warba oromo tiye sadarka ballaran ittige fama to kesa Allah kasmati gamadurati ayyan yadamu rabbarumu ka wagad dum lamam barana kufe kae galma gam titti nama murasan jaltabe amma butu oromo galmota oromo bakka hunda jitti biho adan ittu hoka jamajina baga warra kabani warra ke niyad santani baga tatanan sini jerechu warra saya ada tu ada temu firamu ka utan sini jera ale gabaruman saganta kenya walboru ka dhaloni kenya wal tufe dhalota kenya bakka adda tilagan kutadan gosan amantigan ufatu jirenya ni jiratu wani adda tin tokol kabani to gas kabani adan kutani alagan kudu sero lola kise galminno saganta wor kenyati hadida wor kenyati wante bakka akka oromo tawdan afan oromo tin ada oromo tin itu wal agarra itu wal barna kuni baay'ee waan nama gammachiisu waan baay'ee namatti tolu dhaloonni kun akkanatti wal gahee qindaa'ee bifa miidhagaa kanaan akkanatti ayyaana ofii kabajuun yookaan ani oromoodha jee wal gahee waan oromooti irratti wal gahee waan dhaloota isaas irratti wal gahee aniin kun of danda'ee ofii kiyyaan of jiraachisuu nan danda'a jee dhaloota akkanatti murteeffate kana qabaachuun keenya baay'ee nu gammachiisa baay'ee itti boonna ammalleen immoo keessattuu dhaloota naannoo kanatti waggaa dheeraadhaaf amantii kanas guddisuudhaaf carraaqqii adda addaa godhan abboota keenya irraa kaasee akkasumas hangafoota keenya dabalatee warra haga ammaa jirtan hundi keessanuu baga kanaan isin gaheen warri carraaqqanii carraaqqii keessan argattan warri hin jirres akkuma amma jennu kana numa keessa jiranii yaadannaa warri jiru immoo nu argee waan kanatti hin gammada jechuudha manguddoota hedduutu as jira carraaqqii hedduu oduu godhan jechuudha uummanni keenya waan isaa dhabe kanaaf waan kana nan kaase gara sagantaan akka namatti hogganan deebi'u kan kabajaa jirru ayyaana yaadannoo warra abbaa oromooti heera uummatii jechuudha namni ayyaantummaa ofiitii illee ofiitii deemu ayyaantummaa namaatitti yoo deebine ayyaantummaa keenya hin ta'in nuuf hin tolu wanni kana ibsuu barbaade ayyaantummaan namaa waan alagaati wanni alagaa sun akkuma abbaan biraa nuuf hin taane ayyaantummaan sunilleen ayyaantummaa warra biraa waan taateef nuuf hin taatu akkuma dhaloota nama jiru kana jechuudha waaqata akkasitti uume isa sanarra jalliftee ofii keetti tolchuu hin dandeessu nu keessatti wanni uumamuu malu yookaan wanni tolfamuu malu wanni of fuuldura godhamuu malullee isa kana jaalannee fudhachuudha jechuudha akka oromoo tokkooti isa kana fudhachuudha isa kana fudhachuu dandeenye ayyaantummaa dhaloota keenya sanii wal argan yoo isa kana fudhachuu hin dandeenye waaqa gabbuusa jedhee kan namni biraa tolfate kiyya kana waan hin tolchine namni nama tolche namni tolchee hunda dadhabaadha jedhee ofirraa koo kan garuu taane umurii keenya guutuu dadhabaa taanee dadhabina kana ilmoo keenya dabarsinee dhaloota keenya dabarsinee bira ta'a waan faayidaa hin qabne jechuudha. Ayyaantummaan alagaa sun ergamaa nama sanii nama
isaanii sanii si gooti malee sii kana ol baaftee akka nama tokko takkaati jireenya jiraatu si fidee yamtu yoo kolanii ishii jalaa figal akkuma amma agarru kana jechuudha. Amantii jabeessuu wanni uummata Afrikaa gahu jiru yeroo ammaa kanatti akka uummata Afrikaa mana hojii warshaa caalaa kan akka ajaa'ibaatti babal'ataa jiru qonna caalaa wantoota garaagaraa caalaa kan akka ajaa'ibaatti Afrikaa keessatti babal'achaa jiru mana amantiiti. Manni maallaqni guddaan itti bahu manni namni baay'inaan keessa oolu sa'aatii hedduu kan namni itti gubu mana amantaa jechuudha. Ganama hin ba'an haga sa'aatii 3 achi keessa ture ba'a guyyaa hin dhaqaa guyyaatti si'a 5 mana amantaa deebi'aa jechuudha. Maaliif mana amantaatitti deebi'aa hoggaa jenne jiruu gubbaarraa kanaa takka barbaadu jechuudha shiisuun. Addunyaa gubbaa kana jirtu jira addunyaa gubbaa kana jirtu san barbaaduudhaaf shaayii kana sii kana hojjechuu dagatee jira dagachiisanii jiru jecha isii san malatu faayidaan qabdu waan jedhaniin. Manni amantaa akkanatti babal'ate kun uummata Afrikaa kana maaliif hin duroomsin maaliif addunyaa irratti uummata nagaan godhin maa waliin jaalachiisin jibbannaan guddoon Afrikaa keessatti amma namni kan wal jibbu kan wal obboleessa ogaa goo argate kan obboleessa jeesu hammeenyi jabduun Afrikaa keessatti manni amantaa gurguddaa fi sabaakii yookaan immoo warri amantii barsiisonni amantii gurguddaan immoo addunyaadhaa eessa jiru Afrikaa keessa jiru manni amantaa gurguddaan Afrikaa keessa jira addunyaarra bakka biraan jiru Yerusaalemii fi waan maal ilaalina bakki itti amantiin jabduu Afrikaa keessa bakki itti immoo hammeenyi jabaa Afrikaa keessa sababni isaa ayyaantummaa amantiin biraa oduu amantii akka waaqeffannaa kana ta'ee ta'u Afrikaa keessatti amantiin akka kun gadi jabaatee jiraate ayyaantummaa dhaloota isaatti jabaata rakkinni amma obboleessa bal ajjeesu kun silaa ni badaa jechuudha. Garuu ayyaantummaa alagaasan uummata kanarratti fe'aa ooluu jecha barsiisonni kunis waan biraati otoo isaa barsiisan. Ayyaantummaa isaanii abaaraa ayyaantummaa isaaniitti irraa fagaachaa ayyaantummaa alagaa kan isaan gabroonfachuu yaadu kan isaan kana akka addunyaa kanarraa dhabaman yaadu ayyaantummaa warra kanaa dachee Afrikaa kana gubbaatti jajjabeessa. Barsiisonni kun kana hojjetu jecha. Kanaafuu milkaa'inni hin jira. Injiru wali attu wajjin barbaadan leewwatu dhimma akkasiitti nu qabatee harkaa nu qabaa jechuudha. Nuti amma karaa isaan deemassanii nuti qaroomaa ta'uu hin dandeenye. Namni waan namaa yeroo mara waan namaa hordofu nama beekumsa hir'uuti jedhanii beekama. Namni yeroo hunda waan namni fide tokko jala kaatu nama beekumsi isaa hir'uuti jedhani. Waan inni beeku hanqina qaba yan beekumsa isaa hanqina qaba jedhani. Waan jala hanqatee nama sana hanqina sana guutuu fi qabdaa siin. Namni immoo waan isaa bu'uura irraa qabatee waan isaa san guddifachaa ofitti amanamummaa qabatee waan isaa san guddifachaa deemu beekaadha jechuudha. Sadarkaa lammaffaa irrattoonni siin jedhu yaadannoo kana immoo maaliin yaadatanii? Waan warri sun qabu hoggaa jenne waanuma uummanni Oromoo kaleessa qabu uummanni Oromoo maal fa'aa qaba? Jalqaba irratti qabeenya agartee isaan qabasan beekuudhaaf nu gargaara waan isaan qabasan isaa yaadachuun qabeenya isaan qabasan beekuudhaaf illee itti fayyadamuuf illee nu gargaara. Ogummaa adda addaa uummanni keenya qabu saniin hoggaa kan isaan yaadan ta'e ogummaa isaanii san dhaabuudhaaf nu gargaara. Sirba garagaraatti kan isaan yaadannoo ta'ee sirba isaanii san akkaataa isaan kanaan duratti fayyadamu sanii deebinee akka itti fayyadamu nu gargaara. Nyaata yoo ta'e nyaanni sunillee deeffannee nyaata san nyaannee cimina nu kenna moo dadhabina nu kenna jennee akka beekumsa irraa argannu nu gargaara jechuudha. Kanaaf waan isaan qabanii isaan yaadannaa jechuudha.